mana hidhaa kana dhufee galu namni tokko nama cirooti manguddoodha. Ganama ciniin ta'uu hin danda'u. Mana hidhaati. Manguddoon Harargee immoo subii yeroo sa'aatii 11 booddee beelofti. Akka Harargee qofattiitti immoo naannoon biraan qabu kan. Akka aadaatti baramee Harargeedha manguddoon Harargee sa'a 11 booddee beela'u beekamaadha qotee bulaan. Ani immoo nyaata gurbaa tokko jira nama Jimmaati nyaata kennaa OPDO keessaa. Dhaqee kadhee fi fidiin of bira bulchee yaa Rabbii kiyyaa akkamumaan ta'a inni jedhe manguddoodha socho'uu hin danda'u hidhaa ta'a ammoo sababa bari gaa'isa akkanaa sila utuma gadhiiftee waasa kosiin godhu waddeera kosiin qabu manguddoo jaarsa guddaa fidanii na biratti hidhanii maaliif jennaan gaafa maaloo inni abbaa raddaa ture jedhanii na biratti hidhanii jaarsi tokkos immoo aanaa xuullooti gubbaa qorichaa jechuudha. Jaarsa guddaan isaan kana lamaaniifan galgala nyaata barbaadee fi fida. Kana darajjee tolaa karaatti na argee maal nyaata isaatii kana maaliif barbaaddaa naan jedhe. Manguddoo inni bira bulu isaan kana iyyanii waardiyyaa ayyamsiifadhee tigirticha tokko ayyamsiifadhee nyaata mucaa Jimmaa tokko jira. Akkanis jaraafanii iyyanii ganama subisaa 11tti beeloo jennaan akka gootu ati walaloo hin dandeessaa naan jedhe hin danda'an jedhe barreessii fidii naan jedhe. Akkana gudi yaa Rabbi gooftaa koo'e. Ka'aati azaanii naa baasaa hin sagannaa jennaan silaa iyyi naan jedhanii quba gurra kaataniitti qaban kaallichi. Silaa iyyi naan jedha duraanuu jennaan achumaananii ol galee mucaan tokko Sultaan jedhama qola naalaa sijaaraa keessaa xuuxe naalaate. Obbo Leencoon inni ajjeefame Dr. Leencoon immoo dabballee waraanaa turte jennaan ajjeefame yakka tokkollee hojjeteetii miti. Egaa hayyuu kee meeqa dhabde kan maqaan isaan dubbatamin gaaf tokko dubbanna garuu. Akkanatti waaf nasiin fakkaattu. Qalama cabaa tokko qabaa naalaate jennaan halkan kana jarri waa biraa haasa'u achi waa'ee qajeelfamuu waa'ee waan adda addaa haasa'u ani gaafatam yaa mormor eenyu siin jedhe abbaay. Mormori moo abbaay owwaadhume as bahi. Mormor kun Wallaggaa burqa joolle. Ganda keenya keessaa burqeeti hambaaf dhaqee abbaayin ta'e. Anaaf garuu mormori. Kanaafanii gaaf tokko ilmillee hafalmitu jarri rafteen bultu waan itti kaa'ee deema malee yaada jedhu immoo yeroo kamiinuu of keessaan qabaan ilma qotee bulaati waan hin ta'eef. Gaafatam yaa mormor eenyu siin jedhe abbaay. Mormori moo abbaay owwaadhume as bahi. Laga gollugoo gibee yaa burqaatam sa'a. Erga sitti fincaa'ee ormi maalaa sa'a. Waa'ee keemu waa'ee koo kan margaa kan sa'a. Wayaa sitti meeccannee dhugnee dheebuu baanee dhiphannee xiqqaannee adda jirruu bannee. Situ nu dide moo ormatu si jallisee maqaan kee maaf afnaan kan biraa lalisee. Gaafatam yaa mormor dubbadhu yaa lagaa reefansii wal argaa. Siyyan booresse moo sin borcekkaa lagaa. Sina buuqe malee weeddisee dalagaa. Gaafatam yaa namas nan gaafadhe narkaa fudhatamee walaloon sun fuula 12 wayii ba'ee jedhanii. Gaafatam yaa namaa. Gaafa sana immoo Oromoo Abboo, Oromoo Jaarraa, Oromoo Obaa'oo, Oromoo Tokkummaa, Oromoo Menexxese 5 qabna gaafa sanas. Moggaasaa danatee kan afaan mimmi'oo bakka kaayyoo hundaa barreessee qubee'oo funyoon na takaalee na hidhee gaadi'oo tolfataa gorfataa uummata doodi'oo oo keessaan siin dhufu birmadummaan dhi'ootti. Egaa kanaaf egaa waan akkanaa dubbadhee hidhaa lammaffaa hidhamean nama 45 wajjiniin nama qopheessee sitti kenne jedhamee hidhaan lammaffaan mana fincaanii irratti hidhamuudha. Hidhaan tokkoffaan mana keessatti hidhamuudha. Hidhaan lammaffaa nama 45 sababa kan kootiif jecha warra silaa akkatti hidhanuu dhaban jara kana qopheesseetti kenne ta'itti jedhanii nama 45 mana shintibeettiitti mana fincaaniitti nu hidhanii baga nu hidhan maal jennaani maal godhee hidhamuu hidhaa keessaa bahimaa maalan godhema baga qoricha. Bar nama hidhuu kana hin jibbinaasin utuu silaa nutti laaffisanii rafnee bullaa bar ammoo inni riba malee si teessaa jiru